Nabarsiisi, nabarsiisi, nabarsiisi. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii hundumti keessan akkam ooltan, akkam jirtu, akkamiyyuu nageessanii Gooftaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa, akka darbuu gochaa cubbuu keenyaa osoo hin ta'in arjummaa isaatiin, fedha isaatiin, fedha abbaa isaatiin, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya, fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galannii fi ulfinni isaatiif haa ta'u. Hojii daabiloos diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate. Guyyaa har'aa kana koorsi keenya walitti fufiinsaa kutaa 18ffaa ganama qabamuu kan waliitiin ilaallu barnoota hafuuraa mastafaaqirii qabeenyaa fi qarshii isaa kan jedhudha. Hafuura mastafaaqirii qarshii fi qabeenya isaa የመስተፋቅር ገንዘብ እና ንብረት kan jedhudha. ገንዘብ jechuun qarshiidha, ንብረት immoo qabeenya. Hafuura mastafaaqirii qarshii fi qabeenya isaa jedha. Guyyaa har'aa kana kutaa 17ffaa irratti hojii daabiloos diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'atee jedha. Hojii daabiloosiin diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'atee jedha. Maaliif laata yaada kana jalqaba irratti kan inni kaa'ee jiru? Walumaatiin ni ilaalla. Dhugumatti hojiin daabiloos bal'aadha. Ilmaan namaa irratti, kiristaanota irratti, uumama kiristaanotaa yookiin immoo uumama harka Waaqayyoo irratti hojiin daabiloos bal'aa waan ta'eedhaaf Addaam irraa qabee kakuu moofaa irraa qabee amma kakuu haaraatti, Addaam irraa qabee amma kakuu haaraatti kan jiru waliitiin kutaa 18ffaa waliitiin ni ilaalla. Egaa adeemsuma kanaatiin, bu'uuruma kanaatiin har'as addunyaa fi namoonni addunyaa keessa jiraatan hundi isaaniiyyuu wanti argamaa jiru qarshii yookiin immoo qabeenya daabiloos ta'aniiru jedha. Namoonni baay'een addunyaa kana keessa jiran, addunyaas haa ta'u addunyaa kana keessas kan jiraatan baay'een isaanii qarshii yookiin immoo qabeenya daabiloosiin ta'anii jiru jedha. Maaliif jennee gaafa ilaallu faayidaa yeroo muraasa ilaaluudhaaf jecha yookiin immoo faayidaa yeroo muraasaaf argataniif jecha qarshii isaanii seeraan ala, heeraatiin ala argachuuf jecha karaa Waaqayyoo gadhiisuudhaan, karaa Waaqayyoo dhiisuudhaan, karaa daabiloosiin hordofanii harka daabiloositti kufanii daabiloosiitiif bitamanii ijoollee daabiloos ta'uudhaan jireenya dhiphinaa fi jireenya gadadoo, jireenya baay'ee ulfaata ta'e keessatti kufanii baay'een isaanii abdii kutuudhaan jiraachaa kan jiran manni haa lakkaa'u. Egaa humna Kiristoos siin kan diigamu hafuura daabiloos, gamoo daabiloos kana, hojii daabiloos kana jireenya keenya keessatti deebi'ee akka inni mana isaa bu'uura isaa hin kaawwanneedhaaf Kiristoosiif harka laachuudha. Addunyaaf otoo hin ta'in harka keenya Kiristoosiif laachuudha. Biyya lafaaf otoo hin ta'in harka keenya Kiristoosiif laachuudha. Maaliif yoo jennee harka Kiristoos irra ciisnee
rakkoof gidiraa garaa garaa keessatti kufnee waan jiraannuuf harka isaa keessa yoo jiraanne garuu waan hundumaa mo'achuu waan dandeenyuudhaaf hojii daabiloosiif diiguudhaaf Kiristoos fooniitiin ilmi Kiristoos mul'atee jedha. Keessuma Addaamiif Hewaaniin gannatii baasuudhaan garbicha isaa taasifachuudhaan waggaa 5,500 isaaniin dhiphisaa kan ture daabiloos akka mo'amuudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate gara biyya lafaa dhufee dubroo irraatii dhalate. Diinni kun hojiinsaa yookiin immoo ilmaan namootaa irratti miidhaa inni qaqqabsiisu keessaa tokko qabeenya namaa, qarshii namaa kaasuudhaan hafuura hamaatiin dirqisiisee nama biraatiif akka kennu kan taasisu hafuuruma mastafaaqarii, hafuura jaalalaa kanadha. Qarshii namaa kaasee nama biraatiif akka kennamu. Irri isaa jaalala fakkaatee nama nun jaalanne tokko, nama keenya hin taane tokko, nama fedha keenya hin qabne tokko isuma fudhachuudhaan, isuma booji'uudhaan hafuura hamaa kanaatiin lammata immoo qabeenya inni qabu booji'uudhaan yeroo darbee kutaa 15ffaa 16ffaa yoo ilaaltan mastafaaqariin kaayyoon inni namarratti hojjetamuuf maalidha jennee gaafa ilaallu tokko qabeenya namaatiif, miidhagina namaatiif, kaayyoo namaatiif, karoora namaatiif isaan kun akka hojjetaman yeroo darbees ilaallee jirra. Walumaa gala dirquudhaan hafuurri daabiloos jaalalaafis ta'e waan garaa garaatiif ilmaan namaa irratti qarshiin hojjetamudha jechaadha hafuurri kun. Karaadhuma kana hafuurri kun karoorri fi tooftaan isaa bakka lamatti qoodamee ilaalamuu danda'amaa jedha hafuurri mastafaaqarii kun. Haalli hojii isaa bakka lamatti qoodamee ilaalamuu danda'a. Bakka lamatti qoodamee ilaalamuu, dubbatamuu ni danda'a. Inni jalqabaan qarshii nuti qabnu, qabeenya nuti qabnu baasnee laachuufi በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን የክፉ መንፈስ አሰራር በሁለት ከፍለን ማየት ወይም ደግሞ መመልከት እንችላለን ይላል። የመጀመሪያው ያለንን ንብረት ሙሉ በሙሉ አውጥተ ነው ለዚህ ሰው ላሰራው ለአሰሪው ሰው መስጠት ይላል። ቀቤኛ ኬኝ ጀልቀበረት ካስኔ ዱማ ላቹ ሜነሞኒ ባየን ጅሮ ብሎኒ ባየን ብየረ ባጋለኒ ታኒ መነ ኢጃረኒ ኮንኮላታ ቢተኒ ለፈ ቢተኒ ጸልሰኒ ዱማ አባን ፌዴ ፉደቴ አከ እንጋፈነ ማሊፍ እንጋፈቱ ብሪኬ ማፍራን ፉደቱ ጋፈ ጀደሙ deebinu deebisan illee obboloonni keenya hin beekne baay'ee isaanii jiru. Deebinu deebisan illee obboloonni hin beekne baay'ee isaanii jiru. Akka hin dubbanneef wanti isaan afaan qabe garuu hafuura kana ta'uusaa baay'ee isaanii hin beekanii jedha. Kallattiidhuma kanaatiin hafuurri ergamu kun hafuurri mastafaaqarii armaan olitti akkuma caqasame kana manas haa ta'u, qarshii, qabeenyas haa ta'u, nuti kan caqasne sana qabeenya sana hundumaa humna afurichaatiin baasnee akka nuti hin dogongorres of eeggannoodhaan lakkoofnee hafuurri kun gaafa nutti ergamu nama sanaatiif akka kenninu nu taasisaa jedha. Yookiin immoo akka nuti kenninu hafuura nu taasisuu jedha. Karaa kanaatiin namoonni baay'een isaanii lapheen isaanii sammuun isaanii dukkanaa'ee yookiin immoo lapheen isaanii sammuun isaanii jalaatii dhokate jechuu dandeenya. Jalaatii badee jechuu dandeenya. Qabeenya isaan qaban harkaatii fixee mana isaanii irratti diigsise ijoollee isaaniis harkaatii bittinneesseeraa jedha.
Addunyaa salaxxane yookiin immoo teknooloojii yeroo ammaa kana jiraachaa jiru keessatti immoo baadiyyaa irraa qabee amma magaalaa gurguddaatti, magaalaa xixiqqaa irraati amma magaalaa gurguddaatti hojii kana qabeenya isaanii kan saamaman baay'olii yoo ta'an qarshii sobaatiin doolaara agarsiisuudhaan qabeenya isaanii warreen asmaatanyota yookiin immoo xonqaayotaatiif laachuudhaan mataa isaanii of wallaalanii kan hafan baay'olii isaaniitu jiru. Keessumaa amma wanti agarru naannoo magaalaatti namoonni baay'een namoota tuquudhaan hafuurri kun hafuura matatiiti, hafuura mastafaaqir yookiin immoo hafuura raatessaati. Namatti dhufanii nama qarshii qabu yookiin hafuuraan yookiin gogoraan waan tokkoon yoo tuqsiisan namni sun waan qabu hundumaa baaseetu baankiillee dhaqeetu sirkii soo qabaate, bilbila soo qabaate, warqii soo qabaate waan harkaa qabu hundumaa baasee laata. Waan baankii jirullee dhaqee baasee fila. Namoonni baay'een akkatti fudhatamaa jiran jiru. Namoonni tokko tokko isa kanaatiif baaladha yookiin immoo baala sammuu adoochaa yookiin immoo ashiishii kan jedhanis jiru. Hafuuruma maajikii kanaatiin hojii kana kan hojjetan ni jiru jechaadha. Namoonni baay'een harka duwwaa hafaniiru. Asirrattis ifa ta'uu kan qabu waa tokko ni jira. Hafuurri kun namni itti ergame, namni sun qabeenya isaa nama biraatiif kennee hin bittinsu. Kan inni kennus hafuura maastafaaqirii namicha irratti hojjechiiseef qofa laata. Namichi hafuura maastafaaqiratti hojjetame kun qabeenya isaa gaafa baasee laatu nama biraatiin miti kan inni laatu. Nama irratti hojjechiiseef qofa laata jedha. Seexanitti ergame kunis karaa seexana namicha ergame kana qofaatti jedha. Hafuurri kun warreen hafuura kanaatiin miidhaman qabeenya isaanii, qarshii isaanii yoo jalaa dhumes illee bakka biraatii hataniis yoo ta'e, liqeeffataniis yoo ta'e, hafuura kanaatiin nama isaan irratti hojjechiiseef ni kennu jedha. Kan isin dinqu namoonni rakkoo akkasii qaban kun qabeenya isaanii ofiillee yoo dhaban iddoo biraatillee hatanii fidaniitu laatuufi jedha. Amma hafuurri kun ilma namaa irratti hojii guddaa amma akka inni hojjetu beekuun nurra jira. Sababni isaas nama sanaaf qarshii yoo kennuu baatee isa keessa kan gale hafuurri sun waan ori'uuf, waan isa dhukkubsiisuuf, waan isa irra miidhaa qaqqabsiisuudhaafi jedha. Karaa itti tooftaa hafuura mastafaaqirii fi haala hojii isaa lamman gurguddaa jalqaba qabeenya qabnu, qarshii qabnu kennuudhaa jedha. Namicha irratti hojjechiisee lamman irratti immoo kan laallu inni lammaffaa irratti immoo haala hojii gifii mastafaaqirii jedha. ሀለ ሆጂ ግፊ መስተፋቅሪ የአሰሪነት የግፍ መስተፋቅር ሀላ ሆጀቺሳ መስተፋቅሪ ግፊዳን ሆጀተሙ ከንጀዱሞ ለመፋረት ወሊቲን ከላሉ ታአጀዳ እንሞ አከዘዳ እን ብራንሞ አፉርኩን ድርቅሲሴ ሆጂሳ ጀቻዳ inni biraan immoo maalidha? Egaa namoonni nama kana irratti hojjechiisan, namoonni irratti hojjetame kun immoo dadhabanii biyya fagoo irrallee yoo ta'an farankaa tokkollee otoo ofii hin hambifatiin, otoo guyyaa tokko ofii isaaniitiif hin jiraatiin warra irratti hojjechiise kanaatiif yeroo hundumaa erguudha. Kunis ni jira. Baay'ee kan nama dinqu biyya arabaa ta'anii warreen irratti hojjetamee jiru kun callisaniidhuma namaaf qofa kan ergan baay'oolii isaanii jiru. Kanaan kan miidhaman baay'oolii isaanii jiru. Gaafa achiiti galan
jireenyi itti jiraatan hin jiru. Bara baay'ee dadhabanii bara baay'ee miindaa lakkaa'anii jireenyi isaanii garuu duwwaa harki isaanii duwwaa ta'aa jechaadha. Hafuura gifii mastafaaqirii inni lammaffaan nuti ilaalaa jirru. Sababa kanaatiin immoo laphee isaaniitiin sammuu isaanii keessatti kan taa'e hafuurri kun kan isaan ajaju hojjetanii qabeenya isaanii erguu kennuu qofa otoo hin ta'in hojjetanii kan ergan yookiin immoo hojjetanii qabeenya isaanii akka ergan kan irratti hojjetame hafuura mastafaaqiriin waan jiruufi jedha. Egaa minaalbaata yoo nurra gahe malee hin amannu yoo jedhame alatti namoonni baay'een bifa kanaatiin miidhamaniiru, qabeenya isaaniis dhabanii jiru. Inni itti aanu namoota warra miskiinota ta'an kana yookiin immoo lammiiwwan miskiinota ta'an kana keessatti hafuura xuraa gale kanaatiin dirqisiifamanii qabeenya isaanii ni laatu, qarshii illee bakka biraatii liqeeffatanii erguu fi ofii isaanii garuu callisaniitu sababa tokko malee dadhabuu sammuun isaanis lapheen isaanis waan jalaatii dhokateef yookiin immoo waan itti duucheef kan jedhu kaa'ee jira. Fakkeenya gaarii kanaatiif jedha kan ta'u immoo buddeena barbaacha gara biyya Arabaa deemuudhaan warra deeman warra godaanan dubartoota obboloota keenya irratti yeroo baay'ee hafuura hojjetamudha jedha. Hafuurri kun namoota baay'ee gaafa ilaallu waggaa 10, waggaa 8, waggaa 5 hojjetanii hin hojjetu. Eessa akka ka'an, maal akka godhan, eenyuuf ergaa akka jiran illee kan hin beekne baay'ee isaan jiraachaa jiru jedha. Hojii isaanii yeroodhaaf walitti qabu. Hafuurri hamaa kun isaan irraati fuudhuudhaan qaama biraatiif erguudhaan harka duwwaa akka isaan hafan isaan taasisaa jedha. Sanaan booda ofii isaaniitiifis harka duwwaa, jireenyi isaaniis duwwaa ta'a jedha. Yeroo baay'ee warra hafuuraan dadhabootaa fi lapheedhaan dadhaboota ta'an kana miidhaan isaan irra ga'u gowwomsuudhaan, isaaniin irraa saamuudhaan, taa'uudhaan, dadhabsiisuudhaan jireenya kana keessatti hundumaa kan Waaqayyoo akka isaan hin taane hojii guddaa daabiloos irratti hojjechuudhaan isaanin ni miidha. Hojiin daabiloos immoo gochaan isaa baay'ee gadi fagoo fi baay'ee dhokataadha jechuudhaan mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:24 irratti kan jiru ilaaluun barbaachisaadha. Egaa gara jabeessa akkasiitiin obboleessi obboleessa irratti, obboleettiin obboleettii irratti, firri fira irratti, hiriyaan hiriyaa irratti hojjechuudhaan hafuura kanaatiin namoota baay'ee dhiphisuudhaan namoonni baay'een harka duwwaa hafuudhaan dhibeef gadadoo rakkina keessatti bara kana namoonni baay'een argamaa jiru. Egaa akkuma beekamu gara mana murtii fi gara waajjira poolisiitti deemanii waan biraa akka hin finneef hafuurri kun namni itti ergame sun namoonni kun gara laafeessa akka ta'an, namootaaf kan yaadan akka ta'an, suruma immoo akka hin yaadnee fi yookiin immoo namni kun isaan ajjeesuu akka danda'u, isaan miidhuu akka danda'u hafuura kanaatiin doorsisni waan isaan irra ga'uudhaaf bifuma kanaatiin sirumallee waajjira poolisiittis mana murtiittis gaafachuu fi himachuu tasuma hin yaadanii jedha. Bifa kana biraatiin du'uu akka danda'an, ajjeefamuu akka danda'an yaada kana yoo kaasan akka miidhamanitti fakkeessee waan isaanitti agarsiisuudhaaf namni kun ragaallee yoo qabaatan, ragaas qabaachuu dhabuus danda'u, ragaallee yoo qabaatan immoo akka isaan hin gaafannee fi gara jabeessaan yookiin immoo gara jabeenyaan akka isaan hin himanne illee isaan taasisaa jedha. Innaa hojiin hafuura hamaa isa kanadha. Namoota tokko qabeenyatti kennite maaf hin gaafattu, maaf irraan fudhattu, silaa nagahee qabda, seeraan gaafattee ragaa qabda, maaf fudhattu gaafa jedhamu bakka uumaa gochuu hin danda'u, Waaqayyo yoon isaaf jedhe yookiin immoo yoo Waaqayyoof jedhe naaf haa kennu jedhanii yeroo itti dubbatan miskiinonni baay'eetu jiru jechaadha.
Inni biraan immoo maal jedhaa inni sadaffaan ገሃዳዊ አሰጪ የግፍ መስተፋቅር መንፈሶች jedha. Ifumatti immoo gifiidhaan afura mastafaaqirii kennisiisu ifatti dukkanatoo hin ta'in otuma argamu otuma beekamu otuma nutti dhaga'amu immoo afura kennisiisu kan jedhu. Armaan olitti akkuma ibsamee taa'e kana gosoonni mastafaaqirii lamman kun afuroonni kun tokkoof kan beekamee fi kan barbaadu nama sana irratti kan ergamu yoo ta'u, inni sadaffaa kun immoo qabeenya, qarshii, barumsa, aangoo kanaaf kan kana fakkaate kan qaban irratti kan beekamanis haa ta'u, kan hin beekamnes haa ta'u, kiyyeessuudhaan kiyyeessi jedhamee nama kana irratti ifaan afura mastafaaqirii ergamudha jedha. Dukkana kan hin qabne barumsa isaa irratti, jireenya isaa irratti afura ergamudha jedha. Egaa mataa isaa irratti hojjechiisee seexana waliin maatii ta'ee ni jiraata. Warri kaan immoo kan qaban qabeenya, miidhagina yookiin immoo warqee kan akka almaazii, meeshota baay'ee miidhagoo ta'an ta'uu danda'a. Sa'aatii ta'uu danda'a, ofilaalii ta'uu danda'a, moobaayilii ta'uu danda'a, bilbila kanaaf kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Afurri kun mataa isaa irratti kan hojjechiise namni sun afura digimtii kana taasisee jechuunis seexanicha waamee harkisee yeroo isaaniin tuqu, yemmuu isaan ergu, yemmuu isaaniin dubbisu, yemmuu isaaniif harka rukutu, yemmuu isaaniin dhaga'u kanaaf kan kana fakkaatu. Kan isaan miidhu sun afurri kun atattamaatiin gara keessa isaaniitti ni gala. Yemmuma sana sammuu isaanii jalaa dhoksuudhaan, raatessuudhaan kan isaan qaban hundumaa borsaa isaaniirraa baasuudhaan, gurra isaaniirraa, harka isaaniirraa baasuudhaan miidhagina yookiin immoo kan akka warqee, kan akka bilbilaa otoo hin hambisiin, otoo hin beekin baasanii akka kennan kan taasisan afura dirqisiisaadha jedha. Afura dirqisiisaa. Yaas gaddidoo manfas. Afura lammanirra kun immoo maalidha? Namichumatu ofirratti hojjechiisaa jedha. Mataa isaa irratti hojjechiisee erga hojjechiiseen booda namoota bira ga'ee afura kana yookiin harkaan qaba, yookiin gogoraanii, yookiin harka cabbaxaa, yookiin itti kufee waan tokko gaafata. Yemmuma sana nama irratti hin hojjetamne, namni kun irratti hojjetame yoo jiraate nama nagaa deemu dhaqee yookiin harkaan yoo tuqe yookiin waan ta'een yoo tuqe yemmuma sana warqee of harkaa qabnu, manatsiree yookiin immoo of ilaalu ofirraa qabnu, gurra keenyarraa, harka keenyarraa baasne, bilbilas kiisii keenyarraa qarshii qabnu baasne nama kana yeroo sana altamaatiin ni kenninaa. Kun isa sadaffaati jedha. Namoota tuquudhaan, namoota dirqisiisuudhaan, qo'i hin deemin jechuudhaan borsaa isaanii barabbaru yookiin immoo sakatta'uudhaan kan qaban hundumaa tokkollee otoo hin hambisin urgufanii akka isaan kennan ni taasisaanii jedha. Namoonni baay'een kanaan qarshii baay'ee nyaatamaniiru. Erga irraa fudhateen booda dhokatee, erga irraa fudhateen booda daqiiqaa muraasaatiin booda namni waan akkasii kun ifatti irratti raawwatame kun egaa gaafa inni baasee kennu, gaafa inni lakkaa'ee kennu, gaafa inni harka isaarraa baasu waan qabu hundumaa gaafa inni laatu namoonni isa arguu jedha. Namoonni isa ni argu. Namni kun maal ta'eera? Nagaa hin qabu moo maal ta'eetu jechuudhaan namoonni dhaabatanii nu ilaalan jiru. Waliin haasofna, hiriyaa nutti fakkaata, fira nutti fakkaata. Namoonnis gaafa argan lakki kun hattudha jedhanii shakkuu hin danda'anii nutu baasee kennaafi jira. Inda'uun bakka tokko tokkotti baankiillee, daftara baankiillee yoo qabaanne baankiidhaallee mallatteessinee hanga baasuutti namoonni gahan jiru. Namoonni kumaatama hedduu nyaataman jiru. Asirratti wanti isin gochuu qabdan afura kana irratti nama hin beekne harkaan tuqu, harkaan cabbaxu,
dhiisuun isinirra jiraa jechaadha. Nama hin beekne maal lan beektu ani baraabaruun jedhanii barsi beekadhaam jedhee nutti dhiyaata. Lakki natti hin siqin anis hin beeku. Nama hin beekne tokko achuma dhaabadhu utuu natti hin siqin maal barbaaddeetu maaliif gara koo dhufte yoo jechuu baanne yeroo inni harka nutti qabu harka qabanna yoo ta'e tasa gogoraan tuquu danda'a yookiin immoo waanuma ta'e bilbila kee maaloo miskoolii jechuu danda'a. Nama bakka agarree hin beekne nama eenyummaa isaa hin beekne harkaan cabbaxuun yookiin immoo waliin haasa'uun waliin dubbachuun tasallee hin barbaachisu jechaadha. Namoonni baay'een hafuura kanaatiin hafuura raatessaa kanaatiin qabeenya isaanii dhaban baay'oolii isaaniitu jiru jedha. Inni itti aanu immoo hafuurri kun miidhaa hafuura kanaa keessuma ijoollee irratti hubachuu dhiisu. Hafuura mastafaaqarii kana keessumaa immoo hafuura mastafaaqarii kana ijoollee irratti hubachuu dhiisuudha. Baay'isee rakkisaadha. የመንፈሱን ጥቃት በተለይ በልጆች ላይ አለመገንዘብ ijoollee irratti hubachuu dhiisuu kan jedhu kutaa 19ffaa waliitiin ni baranna. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abbaa keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u horaa bulaa deebanaa waaqayyoon kutaa 19ffaatiin nagaan nu qaqqabsiisu.